Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Finfinnee Maltiimiidiyaan sagantaa isaa kanaan wal waraansi humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'u yookaan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti deemaa jiru gama siyaas-dinagdee fi hawaasummaatiin akkamiin ilaalama? Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti deemaa jiru kun maaliif akka wal waraansa kaaba biyyattiitti humnoota TPLF fi humnoota mootummaa federaalaa gidduutti adeemuu xiyyeeffannaa mootummoota gamtaa'ee fi biyyoota lixaa argachuu hin dandeenye? Mootummaan federaalaa akkuma humnoota Tigraay waliin marii araaraa geggeesse hunda waraana bilisummaa Oromoo waliin marii geggeessuu fi rakkoo jiru furuuf fedha dhabeessa ta'e. Kanneen jedhan irratti yaadota muraasa kaasuun kan ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Qabxiiwwan armaan olitti dheerre irratti yaadota tokko tokko kaasuu keenyaan dura akkuma beekamu lolli Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu lola kaaba Itoophiyaatti humnoota mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa tureef itti jiru dura kan eegale ta'uun isaa hin beekama. Maarreen egaa lola Oromiyaa keessatti humna waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamuutiin ala yeroo garaagaraatti humnoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa irraa kaan Oromiyaa seenuudhaan lammiilee nagaa irratti tarkaanfii suukanneessoo ta'an fudhachaa turuu fi itti jiraachuun isaaniillee ni himama. Keessattuu Oromiyaa lixaa, Shawaa kaabaa fi baha Oromiyaa keessatti gocha walfakkaataa kana yeroo irra deddeebiidhaan fudhachaa turanii fi kan itti jiran ta'uun isaanii hin beekama. Maarreen humnoonni finxaaleeyyii kun gocha isaan raawwatan keessaa wanti baay'ee nama ajaa'ibu tokko yoo jiraate kan miidiyaaleen biyya keessaa kan mootummaas haa ta'u kanneen dhuunfaa xiyyeeffannaa kennanii fi hin dubbanne tokko jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas dhimma kana kaasanii hin dubbanne. Kunis inni ganna darbe ji'a Amajjii keessa finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa irraa ka'an kun Oromiyaa lixaa godina Wallagga Bahaa keessatti magaalaa Fiixee Baqqoo jedhamtu guutummaa guutuutti kan barbadeessanidha. Kanas kan saaxilee Planet Labs dhaabbata jedhamutu iccitii kana ifa godhee jechuudha. Hawaasni yookaan uummanni magaalittiirraa buqqaan yoggaa soofsiisnutti wanti isaan dubbatan keessaa tokko yoo jiraate maanni akkuma godinni addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa keessa jiru hunda nutillee godina addaa Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffachuu qabna jedhaniiti kan isaan tarkaanfii akkanaa fudhatanii jedhaniiti kan isaan ibsan. Haa ta'uyyuu malee dhimma kana mootummaan federaalaas haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa gadi ba'anii hin dubbanne hin balaaleffanne maarree jenne. Gama biraadhaan akkuma beekamu iskiriiptii sobaa barreessuudhaan olola yoggaa isaan Oromoof Oromiyaa irratti yoggaa nu nageenya dhagaas turre. Fakkeenyaaf yeroo ta'e tokko maaltu ta'e barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo kan dhalattoota Amaaraa ta'antu butamee shaneen isaaniin ukkaamse jedhanii olola oofanii hundumtuu baay'ee tokko wal harkaa fuudhee boo'ee wawwaate. Deemee wanti kun soba ta'e. Itti dabalame Wallagga Lixaa keessatti dhalattoota Amaaraa walga'iif waamanii galmatti gashanii boombiidhaan dhalattoota Amaaraa 200 ol ta'an ajjeesanii jedhanii odeeffame. Dhimma kana yoggaa bilbilee jiraattota gaafa nutti garuu nutu miidiyaalee mootummaa irraa dhageenye jedhan yookiin wanta baay'ee nama ajaa'ibu tokko jechuudha. Kun kanumaanituu jiru bara darbe Oromiyaa Bahaa aanaa Fantaalleetti qaamota poolisii humna addaa Oromiyaa irratti qaamonni finxaaleeyyiin tarkaanfii fudhachuudhaan naannoo lakkoofsaan 26 ta'an ajjeesan gaafa jedhame garuu naannoo Oromiyaa dhimma kana balaaleffatan. Gaariidha balaaleffachuun isaanii. Garuu akkuma kana yeroo lammiilee nagaa irratti tarkaanfii akkasii isaan fudhatan immoo akka nama Oromiyaa hoogganuu tokkootti dhimma kana gadi ba'anii
balaaleffachuun isaanirra tureera. Yakkamtoota kana namoota gocha kana raawwatan seeraaf dhiyeessuufis qabsaa'utu isaanirra ture. Garuu hin goone. Hin yaadattu. Haxaayyeetu barbadaa jedhamee gaafa iyyamee dubbatame hundumtu maal jedhe? Shaneetu haxaayyee barbadeessee jedhamee hundumtuu harkaa fuudhee iyye. Garuu ajajaa waraanaa mootummaa federaalaa dhugaa jiru dubbatan. ካለማንም ትዕዛዝ ተከቦ የነበረውን የጸጥታ ኃይል አስገብተን ካስለቀቅን በኋላ ተሰውሮ ሄዶ ሌላ ግጭት በመቀስቀስ ይሄ አደጋ እንዲደርስ አድርጓል። የኛ ይሄን ክትትል አለ እስከ መጨረሻው ሲጀመርም ከዛ በኋላ ነው ወደ ሰፊ ቀጠና እንዲዛመት የተደረገው እንጂ በመጀመሪያው ቆሞ ነበር። ይሄ ከሚሴና በከሚሴ አካባቢ የተጀመረው ግጭት ነው። ቀጥሎ አጣይ ላይ የተፈጸመው ግጭቱ ወደ ማታ አካባቢ ሊቀሰቀስ ሲል ፈጥነን ኃይል አልገባን። ካስገባን በኋላ አቆመ፣ በሙሉ ቆመ። ከቆመ በኋላ ሌላ ኃይል በሌላ ጎን አሰማርተው ግጭት ፈጠሩ። ይሄን የሚመራው በየደረጃ ያለው የጸጥታ መዋቅር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ከሌላ የመጣ የታጠቀ ኃይል ምን ተብሎ የሚወራ ወሬ መሰረተ ቢስ ነው። ማል ጀለን ጎቻ ከነ ከራወት humnoota hidhatan naannoo Amaaraa ta'uu isaaniiti kan isaan ibsan. Kunis maal Oromoo Kamisee irratti duula bananii duula isaan banan kanaan uummanni ofirraa qolachuuf bahee sanaan booda mootummaan yookaan raayyaan ittisa biyyaa birmatee fi humnoota ilmaan warqituutiin marfaman jaarsummaadhaan araarsee maal jedhee akka isaan miliqanii ba'an godhe. Haa ta'uyyuu malee humnoonni addanaa marfamanii jaarsummaadhaan ba'an kun maal godhan? Deebi'anii naanna'anii gama biraatiin Oromoo Kamisee irratti gocha suukkanneessaa raawwatan. Kana maaliif hin kaasuu barbaade? Yeroo garaagaraatti gocha suukkanneessaa isaan raawwatan kana miidiyaaleen mootummaas miidiyaaleen dhuunfaas yoggaa gabaasan hin dhaga'amanii jechuudha. Maarreen egaa biyyoonni lixaa jaarmiyaaleen miti mootummaa ta'an kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomee, Koomishinii Afrikaa, Amnistii Intarnaashinaal dhimma Oromiyaatiif xiyyeeffannaa maaliif hin kennine qabxii jedhu yoggaa ilaallutti tokko paartileen maqaa Oromootiin socho'an waltumsanii wal cina dhaabbatanii dhimma Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo qabaachuun inni tokko yaada isa tokko sakaaluu kanatu barsiifamee jira. Kanaaf dhaabbileen mootummoota gamtoomees kanneen mirga namoomaaf falmanis biyyoonni lixaas dhimma Oromiyaa keessa jiru kanaaf gurra kennuu dadhaban. Of course TPLF waggoota 27 darbaniif yeroo aangoo irra turetti hariiroo biyyoota lixaaf namoota dhuunfaas haa ta'u garee jaarmiyaalee gurguddoo addunyaa keessa hojjetan waliin hariiroo cimaa waan uummateef har'allee jaroonni kun TPLF cina dhaabbachaa jiru ta'a. Haa ta'u malee uummata miliyoona 50tiin ol ta'u qabatanii dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyyoota lixaa fi jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii irratti dhiibbaa uumuudhaan sagalee isaanii dhageessisuudhaan dhimmi Oromoof Oromiyaa xiyyeeffannaa akka argatu gochuu hin dandeenye. Yaadanna yoggaa lolli kaaba Itoophiyaatti geggeeffamu sabaa himaaleen gurguddoo addunyaa kanaa dhimma sana gabaasaa turan. Garuu wanta Oromiyaa keessa deemaa jiru, wanta Oromoon itti jiruuf xiyyeeffannaa kennuu hin dandeenye. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo akka vaayirasii addaan ciccittanii maqaa Oromoo qabatanii garuu yaadaan ol falmuun ejjennoo mataa keessanii qabaatanii faayidaa dhuunfaa mataa keessanii ari'urraa yoo ta'e uummata maqaa isaatiin hundooftanii maqaa isaatiin dhaaba keessa waamtan kanaaf kabaja qabaachuu qabdu. Qabsoon Oromoo yeroo jalqabe irraa eegalee qabsoon Oromoo maal akka fakkaatu ilaalchisee walfalmii yaadaa lamatu ture. Inni tokkoffaan Oromoon bittaa yookaan kolonii alagaatiin impaayera Itoophiyaa jala seeni kan jedhu yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo sirna ijaarsa impaayeraa waliin wal qabatee babal'ina mootoleen taasisaniin Oromiyaan qaama impaayera Itoophiyaa taate kan jedhudha. Inni tokko Oromoon bilisa ba'uuf
Riippablikiin Oromiyaa dhugoomuu qaba kan jedhu yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii dagaagsuun gaaffii Oromoo deebisuun hin danda'ama kan jedhudha. Haa ta'u malee walfalmiin kun kan taasifamaa ture uummata bal'aa osoo hin hirmaachisin akka ture kaasuudhaan kanneen yaada kana qeeqan illee jiru. Fakkeenyaaf bara 1991tti yoggaa mootummaan ce'umsaa hundaa'ee turetti murni ABO jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamu mootummaa ce'umsaa keessaa ba'ee bahuu isaa kana hordofees kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti baha Oromiyaatti walitti bu'iinsi hamaa ta'etu uumamee ture. Baay'ee osoo hin turinis murni ABO mootummaa ce'umsaa kana keessatti hafe mootummaa ce'umsaa hundaa'e keessaa adda of baasee hooggantoonni siyaasaas biyyaan baatti baqatan. Dhaabbilee siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'an keessaa dhaadiyoon yookaan oppiidoon TPLF fi qaamota biraa waliin ta'uun mootummaa ce'umsaa kana keessatti hafee jechuudha. Qabsaa'onni gameeyyiin ABO gara biyya alaatti imalan gidduuttis yeroo garaagaraatti garaagarummaan yaadaa uumameen qoqqooddaan uumamuu danda'eera. Qoqqooddaan paartilee siyaasaa Oromoo ammaan kanallee hin mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf wal qoqqooddaan dhaabbilee siyaasaa Oromoo kun bara darbe filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa gaggeeffame irrattillee mul'atee jira. Filannoo marsaa 6ffaa gaggeeffame kana keessatti dhaabbilee maqaa Oromootiin sosso'an kan filannoo biyyoolessaa 6ffaa kana irratti dorgomuudhaaf boordii filannootti kanneen galmaa'an yoo ilaalle inni tokko adda bilisummaa Oromooti. Dhaabi kun tokko ammaan kana obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu jira. Akkasuma immoo ABO qajeelaa Mardaasaa faatiin hoogganamu jira jechuudha. Jaarmiyaan siyaasaa inni lammaffaan KFO'dha kan Dr. Mararaa Guddinaatiin hoogganamu. Inni sadaffaan adda dimokiraatawaa Oromooti kan obbo Leencoo Lataatiin hoogganamu. Afuraffaan paartii biyyoolessaa Oromoo kan Kamaal Galchuu ta'an hoogganamu. Shanaffaan paartii Gadaa Bilisummaa Oromooti. Jahaffaan tokkummaa humnoota bilisummaa Oromooti. Kan biraan paartii adda bilisummaa biyyoolessaa Oromoo fi kanneen kana fakkaatanidha. Dhaabbileen yookaan jaarmiyaaleen siyaasaa kun hundi isaanii maqaa Oromootiin kan sosso'anidha jechuudha. Ammaan kanallee keessattuu Oromiyaa lixaa keessatti jalqaba ji'a sadaasaa kana haleellaa qilleensarraa mootummaan raawwachaa jiruun lubbuun lammiilee nagaa aanaa biilaa keessatti darbuun isaallee hin himama. Nutis dhimma kana bilbilee kan jiraattotarraa kan qulqulleeffannedha. Maarreen egaa jalqabumaa waraanni bilisummaa Oromoo maaliif qabsoo hidhannoo filate qabxii jedhu waggaa ilaallutti mootummaa Dr. Abiyyiitiin hoogganamurraa amantaa dhabuu isaatiin kanarraas kan ka'e qabsoo hidhannoo geggeessuuf filate kanneen jedhan hin jiru. Kanneen yaada kana kaasan akka agarsiistuuttis qabxiiwwan isaan dheeran keessaa inni muraasa isaanii yoo kaasne ilaalu tokko dhaabbilee qabsoo hidhannoo geggeessaa turan jijjiirama qeerroof qarreen Oromoo wareegama qaaliitiin fidan hordofuun gara biyyaatti deebi'an keessaa adda bilisummaa Oromoo qofa irratti xiyyeeffachuun ABO'n meeshaa yookaan hidhannoo hiikkachuu qaba jechuu isaatii jedhu. Qabxiin lamaffaa gaaffilee dhimma keessattuu dhimma Finfinnee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qabaa jedhanii fi kanneen kana fakkaatan biroo kan Oromoon hedduun barootaaf lubbuu isaanii qaaliitti qaban deebisuuf fedhii dhabuu isaarraa kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo filachuu isaatiif akka sababaatti dheeruu jechuudha. Walumaa galatti walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ammaan kana deemsifamaa jiru. Hawaasa bal'aa irratti dhiibbaa siyaasaa uumeera. Gaaga'ama dinagdee fi hawaasummaatiifis uummata bal'aa saaxileeti jira. Kunis maalirraa kan ka'e yoo jenne ilaallu wanti nama ajaa'ibu qotee bulaan tokko bilbila haasaa yoggaa deemutti akka tasaa qaami mootummaa yookaan waraana mootummaa yoo itti dhufe qaama bosona jiru yookaan waraana bilisummaa Oromootiif odeeffannoo kennaa jirta jedhee hanga lubbuu dabarsuutti ga'u. Akkasumas immoo qaami hidhatee sossoo'u
riphee lolaan yookaan miseensi waraana bilisummaa Oromoo nama gocha wal fakkaataa raawwatu yoggaa arguttis tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan maddeen nuti odeeffannee in ibsuu jechuudha. Gama siyaasaatiin yoggaa ilaallu tokkummaa dhabuun paartilee siyaasaa Oromoo rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo keessa jiruutiif sababa guddaa ta'uu isaati kan hayyoonni garaagaraa eeranii jechuudha. Inni kan biraan ammaan kana haleellaa qilleensarraa mootummaan federaalaa raawwatuun fakkeenyaaf lixa Oromiyaa keessa sochiin geejjibaa walumaa galatti dhaabbatee jira. Kun immoo maaluma uummata kana rakkoo jajjabduudhaaf saaxilaatti jira. Innis inni tokko uummanni haga bahee qotatee isa qote immoo haramatee hin galfatinitti waan nyaatu argachuu hin danda'u. Inni lammaffaan addaancituu geejjibaa kanaan waliin wal qabatee dhiyeessiin magaalaarraa gara naannoo kanaatti deemus addaancitee jira jechuudha. Kun immoo maalidhaa karaa biraa uummata beelessuun akka tooftaa meeshaa waraanaatti fayyadamuudhaaf mootummaan yaalaa jiraachuu danda'a kan jedhu calaqqisiisaa jechuudha. Kabiraan mootummaan federaalaa akkuma TPLF waliin marii araaraa gaggeessuun asirratti mariin araaraa kun ammam fiixaan bahuu danda'a kan jedhu gaaffii mataa isaatii akkuma ta'etti ta'e maaliif waraana bilisummaa Oromoo waliin marii araaraa kana gaggeessuu hin feene fedhii dhabeessa ta'e kan jedhudha. Qabxiin guddaan asirratti ka'uu qabu maalidhaa yeroo garaagaraatti mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo kana ilaalchisee yaada eeggaa kennanittis dhimma waraana bilisummaa Oromoo kana ilaalchisee yeroo garaagaraatti akkuma beekamu kanaan dura yaada isaan kaasan mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan federaalaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin mariin nagaa godhamu hin jiru. Humnaan balleessinaa jechaa turuun isaaniillee in yaadatamaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan humnaan balleessina kan jedhan waraanni bilisummaa Oromoo kun ammaan kana kan inni jiru bosona keessa osoo hin ta'in bosona uummataa keessa jira. Tarkaanfiin humna riphee lolaa kana dadhabsiisuuf yookaan barbadeessuuf qilleensarraatii raawwatamu hawaasa bal'aa, hawaasa nagaa lubbuu dhabamsiisaa jira. Rakkoo siyaasaa, rakkoo hawaasummaa, rakkoo dinagdeetiifis daran isa saaxilee jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee asirratti wantani kaasuu barbaadu tokko yoo jiraate hayyoonni qabsaa'onni gameeyyii dhimma rakkoo hawaasi Oromoo keessa jiru kana gadi ba'anii haasa'uu maaliif akka isaan sodaatan ammallee akka nama dhuunfaa tokko tanaaf gaaffii guddaa ta'eeti jira. Sababi isaas maanni kanneen biraa yoggaa ilaallutti ajandaa dharaa yookaan sobaa uumuudhaan wal harkaa fuudhanii yoggaa isaan iyyan akkasumas iyyisiisan immoo dhageenyaa jechuudha. Kun immoo maal uumee jira? Mootummoonni jaarmiyaan mootummoota gamtaa'eessa ta'uu biyyoonni lixaa kun dhimma Oromootiif xiyyeeffannaa akka isaan hin kennine godhee jira. Hayyoonni qabsaa'onni gameeyyii dhiibbaa siyaasaa yoo uuman malee eenyuyyuu rakkoo Oromoof Oromiyaan keessa jirtuuf gurra kennee rakkina kana rakkoo hawaasi bal'aa keessa jiru kana dhaggeeffachuu hin danda'u jechuudha. Rakkoon Oromoo xiyyeeffannaa miidiyaalee addunyaa gurguddoos ta'e xiyyeeffannaa mootummoota biyyoota lixaa fi jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii akka argatuutiif maaltu ta'uu qabaa kan jedhudha. Tokko diyaaspooraan ala jiru bakka jirutti dhiibbaa uumuu qaba. Sagalee uummataa ta'ee rakkoo uummanni isaa keessa jiru kan mootummoota biyyoota keessa jirutti dhageessisuu qaba. Inni lamaffaa dhaabbileen yookaan jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo addaan faffaca'anii inni tokko isa tokko sakaaluuf hanga fiigan tokkoomanii dhaabbachuun rakkoo hamtuu, rakkoo jabduu ammaan kan Oromiyaa fi uummata Oromoo quunnamee jiru kan wal cina dhaabbatanii sagalee tokkoon keessattuu biyyoota lixaatiif akkasumas jaarmiyaalee kanneen akka mootummoota gamtoomanii Koomishinii Afrikaas haa ta'uu Amnistii Intarnaashinaalii kanneen kana fakkaatan kan dhimmichaaf xiyyeeffannaa kennanii mootummaa irrattis dhiibbaa uumuu danda'aniif dhiyeessuu qabu jechuudha rakkoo Oromoof Oromiyaan keessa jirtu kana. Dhumarratti maaltu ta'uu qaba wanti jedhu inni kan biraan akkuma beekamu hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Kumsaa Dirribaa yookaan Marroon dhimma rakkoo waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa qaban qaama sadaffaadhaan rakkoo mootummaa federaalaa warra hin qabne
bakka qaamni sadaffaan jirutti haasofnee furuudhaaf fedha qabnaa jedhee ture. Haa ta'uyyuu malee mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa irra deddeebiidhaan waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee shororkeessaa jedhanii waaman waliin mariin araaraa yookaan mariin geggeeffamu kamiyyuu hin jiru. Humnaan hin barbadeessinaa kan jedhudha. Maarreen egaa mootummaan akka mootummaatti wanta inni beekuuf hubachuu qabu lolli kaaba Itoophiyaatti geggeeffamu biyyattii irratti dhiibbaa siyaasaa, dhiibbaa dinagdee, dhiibbaa hawaasummaa, dhiibbaa walitti dhufeenya biyyoota alaa keessattuu kanneen lixaa waliin walitti dhufeenya biyyattiin qabdu irratti dhiibbaa hammamii akka inni uume waan hubatu natti fakkaata. Kana malee immoo akkuma beekamu bakkeewwan mootummaan federaalaa fi humnoonni waraana bilisummaa Oromoo lola keessatti geggeessaa jiran kanneen yoo ilaallutti akka fakkeenyaatti lixa Oromiyaa yoo fudhannee ilaalle naannoo Wallaggaa oomisha bunaadhaan hin beekama. Akkasumas oomisha saliitiidhaan beekama. Kana malees albuudawwan kanneen akka marbilii naannoo sanaatii hin bahu. Haa ta'uyyuu malee walitti bu'iinsa kanarraa kan ka'e qotee bulaan oomisha bunaasa ta'u oomisha saliitii hin geggeessu taanaan naannee dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa hin qabaata. Akkasumas kanneen hojii albuuda baasuu irratti bobba'an albuuda baasan kana gabaa addunyaaf hin dhiyeessan taanaan ammas naannee rakkoo dinagdee hamtuu biyyattii irratti qabaachuu danda'a jechuudha. Egaan walumaa galatti mootummaan akka mootummaatti kan isarraa eegamu of course humna riphee lolaa isaa waliin wal loluu irratti tarkaanfii akkuma beekamu tarkaanfiin fudhata. Haa ta'uyyuu malee tarkaanfiin inni fudhatu garuu keessattuu tarkaanfiin qilleensarraa fudhatamu garuu uummata nagaa irratti miidhaa inni qaqqabsiisu daran hammaataa waan ta'eef kanarraa of qusachuu qaba. Kan biraan immoo beela akka tooftaa meeshaatti fayyadamuun hafuu qaba yaada jedhuun qabaa. Xumurratti wanti eeramuu qabu please hayyoon Oromoo qabsaa'onni gameeyyii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu kana gadi baatanii haasa'uu hin sodaatinaa. Yoo isin uummata keessaniif sagalee taatan malee eenyuyyuu ta'uu hin danda'u. Oromoon diyaaspooraa ala jirtan immoo bakkeewwan garaa garaa keessa jirtanii haala danda'ameen gurmooftanii rakkoo jabduu Oromiyaaf Oromoon keessa jirtu kanaaf sagalee ta'an jedha. Egaan kan darbite gundoo kan hafte guddoodha jedhumtiire. Qopheessee kan isiniif dhiyeessi ana Daanee Tasfaayetii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaan jedha. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'an jedha. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.